ta'u. Amen. Ameen. Amen. Baay'ee namatti toltu walitti sissixxanii teessanii sinitti abaru. Ameen jedhama. Amen. Sinitti abaruun jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni yeroo kana nuu kenne maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Nagaa keessanii. Adaraa keessan jalqabumaan na jalaa lallaafiinaadha. Hafuura guutuu tokkoon hin dhufe yoo lallaaftan garuu namatti hin tolu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Jabaadha. Miti? Galanni Yesuusiif haa ta'u. Amen. Akkam jirtu? Nagaa galata Waaqayyo. Torbeen keessan akkam ture? Ishoo baga Waaqayyo si wajjiniin ta'e. Sagalee Waaqayyoo waliin hirmaanna har'aa mata dureen ani irratti dubbadhu. Tokko isa jedhu irrattan dubbadha. Tokko kummaa inni laata jechaati. Mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna akka inni nutti dubbatuuf. Si galateeffanna Waaqayyo keenya abbaa keenya. Ati guddaadha, ati jabaadha. Aangoon kee yaa Waaqayyo aangoo warra kaanitiin oli. Jabinni kees yaa Waaqayyo gooftaa jabina gurguddoota moototaatiin oli. Ati guddaan Waaqa taate nu jaallatte yaa Waaqayyo gooftaa warra ti jaallatte warra ti fo'atte yaa Waaqayyo fuuldura kee jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana kottu sagalee kee nutti dubbadhu. Amen. Dhowwaa tokko malee yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus ilma Waaqayyo. Dhowwaa tokko malee cubbuun keenya yakki keenya otoo sin daangessin yaa Waaqayyo gooftaa maggaarajaa cubbuu keenya addaan kuttee galgala kana akka nutti dubbattu adaraa jedheen si kadhadha. Yaa Waaqayyo qilleensa kana kan qabuudhaaf bahe humni hamaan afurri diinaa maqaa kee maqaa Yesuus Kiristoosin qilleensa kanarraa kan qabame haa ta'u. Gurra saba keetti dubbadhu. Saba yaa Waaqayyo gooftaa laphee saba keetti dubbadhu. Yaa Waaqayyo ani gadin jedha ani nan callisa maqaa Yesuus Kiristoosin saba keetti waan dubbachuu barbaadde ati dubbadhu. Dhowwaa malee nu gidduu deddeebi. Nu gidduus waan jirtuuf ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoos jettee. Amen. Amen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amen. Mata dureen ani irratti dubbadhu akkuma dirama sinitti mee tokko kan jedhudha. Tokko hundumti keenya iyyuu beektu miti? Namni tokko hin beekne hin jiru. Tokko lakkoofsa ka'umsa lakkoofsaati. Gara negatiivitti utuu gad hin bu'in wanti tokko jira jennee kan irraa lakkaa'uu jalqabnu lakkoofsa tokko. Zeeroodhaa ol kan jiru lakkoofsa waa jiraachuu baay'inni jiraachuu yookaan immoo wanti ta'e tokko jiraachuu kan nutti argisiisu lakkoofsa tokkodha jechuudha. Lakkoofsi tokko har'aan irratti haasa'uu barbaadu lakkoofsa herrega namaatu hin taane lakkoofsa saayinsii herrega Waaqayyoo irratti haasa'uu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka saayinsii herrega namaatti tokko ida'uu tokko meeqa ta'a? Meeqa ta'a? Lama ta'a. Tokko ida'uu tokko lama ta'a. Akka saayinsii lakkoofsa Waaqayyootti garuu tokko ida'uu tokko walqixa tokko. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Tokko ida'uu tokko walqixa tokko. Akkamitti kun ta'uu danda'a? Akkamitti tokko ida'uu tokko ta'uu danda'a? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maal jenna? Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu isaan tokko. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Isaan tokkodha. Kan nuti ittiin waamnu, kan nuti ittiin beennu, kan nuti ittiin argine yeroo adda addaatti maqaa adda addaa ta'uu danda'u garuu hafuurri isaanii yookaan immoo kan isaan ittiin hojjetan hafuura tokko Waaqa tokkodha jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Achirratti jalqabe jechuudha. Tokkummaan irratti haasa'uu barbaadu tokko isa kana jechuudha. Maal godhee Waaqayyo gara Efesoonitti otoo hin darbini uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti Waaqayyo Addaamiin uume Hewaaniin uume isaan lachuu maal ta'u jedha? Foon tokko hin ta'u. Yeroo laaltan namoonni kun nama lamadha miti? Inni tokko dhiira isheen tokko dubartiin nama lama fakkaatu garuu Waaqayyo maal godhe? Foon tokko isaan godhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Foon tokko achitti jalqabe gaa nuti lama jennee beennaa Waaqayyo garuu maal jedhe? Isaan foon tokko eenyumtuu gargar isaan hin baasini jedha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Inni guddichaan irratti dubbachuu barbaadu har'a Efesoon boqonnaa 2 isaan manuu dubbifame boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irraa kaasetan
akkas jedhaga waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallatedha mitire tokkicha qaba tokkitti qaba otoo maatti mararfatin otoo homaatti hin qabin na barbaachisa lakkinan kaawwadhatuun jedhin biyya lafaa baay'ee biyya lafaa waan baay'eedhaan borcabtu kana tokkitti qabu jaallatee ittiin nu jaallate galanni Yesuusiif haa ta'u tokkicha qabu saniin dabarsee nuuf kenneetu jaalala tokkicha qabu nutti argisiiseetu ittiin nu jaallate ittiin immoo karaa isaa immoo maal nu godhe karaa isaa immoo waaqayyo abbaa wajjin tokko nu godhe galanni Yesuusiif haa ta'u tokkummaan keenya inni cimaan achirratti tokkummaan keenya inni guddaan achirratti jaalalli namni namaaf qabu jaalala addaa ta'uu danda'a jaalalli waaqayyo waaqni jiraataan waaqayyo abbaan nu jaallate garuu jaalala ilma isaa tokkicha erguutiin galanni Yesuusiif haa ta'u utuu mararfatin utuu na jalaa badaa laata yookaan immoo utuu waa tokko garaa isaatti of harkatti nambifatin tokkicha qabuun dabarsee nu jaallate galanni Yesuusiif haa ta'u. karaa tokkicha nuuf kennameen dhiiga isaa loleen immoo abbaa wajjin araaramne isa wajjiniin tokko ta'an galanni Yesuusiif haa ta'u. Efesoon boqonnaa 2:11 amma nan dubbisa akkas jedha isin warri saba waaqayyoo hin ta'in warri dhagna qabatan waan harkaan dhagna namaa irratti hojjetamuun warra of waaman biratti warra dhagna hin qabatin jedhamtanii akka waamamaa turtan yaadadha. yeroo sanatti isin Kiristoos wajjin homaa walitti hin qabdan turtan waldaa ijoollee Israa'elitti orma kakuu abdii isaanii keessaa kan hin qabne ofii abdii kan hin qabne biyya lafaattis waaqayyo malee akka turtan yaadadha. amma garuu Kiristoos Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaatanii turtan dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtaniitu. Hallelujah. galanni Yesuusiif haa ta'u. waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa nuuf kenne tokkicha ilma isaa immoo maal godhe lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne ofii isaa dhaqaraanii oofannoo irratti dhiiga isaa nuuf lolaase dhiiga isaa nuuf dhangalaase gatii nuti kaffaluu qabnu aarsaa nuti ofii keenyaaf kaffalachuu baafachuudhaa qabnu tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos lubbuu tokkicha qabu dhiiga foon tokkicha qabu anaaf sinii fi qaraaniyoo gubbaa irratti dhangalaase qaraaniyoo gubbaa irratti lolaase isaan immoo maal godhe warra fagoo turre warra baay'ee fagoo warra waaqayyoon hin qabne warra waaqayyoon hin beekne warra abdii hin qabne warra fagoo turtan karaa isaatti isin fide jedha. Hallelujah. argamuu isaatiin dhiiga isaa salloolee sanaan isin jedha warra kakuu dhagna qabaayyuu hin qabdanidha. macaafa uumamaa keessatti boqonnaa 17 keessatti maal jedha waaqayyo Abrahaamiif kakuu kenne kakuu maali kakuu dhagna qaba waaqayyo ani waan guddaan si godha biyya saba guddaan si godha biyya guddaan si godha lafti biyya lafaa kun hundumtuu maqaa keetiin waamamu abbaa saba baay'atan si godha kanaaf immoo milikkita kanaaf ta'u ani waaqayyo kana siif raawwadha ati immoo ilmaan kee dhala kee sanyii kee hundumaa dhagna naaf qabi kun milikkita anaaf sigidduu milikkita sabni kee saba ko ta'uuti jedhe. Hallelujah. sababii sanatti sabni Israa'el maal ta'an saba kakuu waaqayyoo ta'an sababii sanatti sabni Israa'el saba abdii qaban ta'an. Hallelujah. nuti warri fagoo jirroo abdiin qabnu turre nuti warri fagoo jirroo warri kakuu sani keessaa hin qabneo warra du'an turre warra waaqayyoo malee biyya lafaa keessa turtanidha warra waaqayyoon hin beekne warra yoo argattan mukatti yoo argattan dhagaatti waanuma isin waaqa jettanii tamantan tokkotti waaqeffattan turtanidha. sababii maaliitiif sababii kakuu dhagna qabaa hin qabneef sababii waaqayyo addaamii qofa wajjin yeroo Abrahaamii wajjin yeroo sanatti kakuu galeef nuti warri fagoo garuu kakuu hin qabnu ture. Yesuus Kiristoos tokkichi gaafa dhufe garuu Yesuus Kiristoos tokkichi gaafa anaaf isin fannoo qaraaniyoo irratti of kenne warra fagoo jirru sana fuudhee ofitti nu bute. Hallelujah. Kiristoos wajjin waaqayyo abbaa wajjin warra cubbuu hojjetamanii Eden keessaa gadi ari'aman warra yakka hojjetanii Eden keessaa gadi ari'aman
dhiiga isaatiin immoo ol deebise. Haleluuyaa. Kanaaf bar Daawit gaafa Gooliyaaditti ba'e inni kun jedhe namtittiin kun dhannan qabanne. Kana jechuun Waaqayyo wajjin jarri kun kakuun qaban jechuudha. Namichi dhannan qabanne kanatu qomoo warra Filisxeem kanatu kan warra Israa'eliin ta'in kanatu nattas ba'ee natti fokkoraa jedhe. Maaliif kakuu akka qabuuf beeka, abdii akka qabuuf beeka ture. Haleluuyaa. Kanaaf akka jedhee faarsa miti irra dastaan namtichi dhannan qabanne qomoo warra Filisxeemi namni itti ba'uu dhibee imbookis arguma yoomi. Sabni abdii qabu yoomiyyuu numamo immoo Israa'el kakuu waan qabaniif yeroo sanatti kakuun nanna qabaa isaan gidduu waan jiruuf Waaqayyo kakuu isaaniif waan eegaa tureef Daawit dhagaadhaan ba'ee namicha dhandhasaa muluu sibiilaan of cufee jirutti dhagaa darbatee dhagaadhaan lafaan dhaye. Maalidha kun? Kakuu abdii Waaqayyooti. Kakuu abdii Waaqayyootu Daawit wajjin jira ture. Kakuu abdii Waaqayyootu isa geggeessa ture. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Garuu wanti guddaan wanti baay'ee nama gammachiisu Waaqayyo Yesuus Kiristoos dabarsee nuuf kennuu isaatiin Yesuus Kiristoos immoo dabarsee dhiiga isaa nuuf kennuu isaatiin warri kakuu san hin qabne warri kaleessa ormi nutti fokkoru karaa sanaan immoo abdii arganne. Haleluuyaa. Warri fagoo turre immoo hin dhiyaanne. Haleluuyaa. Har'a kanaan mana isaa keessa bokkisna. Har'a kanaan ayyaana isaa uffanne ayyaana isaatiin miidhagne akka warra homaan wanti fedhayyuu yoo nutti irratti akka waan hundumaan guutuutti bashannanna. Haleluuyaa. Maaliif hinduunu ka abdii qabna? Maaliif kaleessa abdiin qabnu har'a abdii qabna? Maaliif Yesuus Kiristoos kakuu keenya nuuf raawwateera bakka. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Dhiiga isaa lola'een dhiiga isaa qaraaniyo fannoo irratti lola'een isa unuuf jedhee of kenneen isa dhiiga dafqaa dafqe sanaanii karaa isaa nuti immoo warra abdii godhatan taane. Haleluuyaa. Dhiiga isaa lola'een keenyan diinummaa diigee Yihuudootaa fi warra Yihuudootan ta'in walitti araarsee nagaa buuse. Haleluuyaa. Warra Yihuudootaa fi warra Yihuudootan ta'in walitti araarsetu nagaa buuse Yesuus. Nagaa buuse abbaan nagaa keenya. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kiristoos nagaa keenyadha. Inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootas lamaanuu tokko godheera jedha. Haleluuyaa. Keenyan diinummaa keenyan isa inni kun Yihuudiidha. Inni kun seera qaba. Inni kun seera hin qabu. Inni kun ol galuu danda'a. Inni kun ol galuu hin danda'u. Inni kun cubbamaadha. Inni kun qulqulluudha kan jedhu sana diige. Haleluuyaa. Gargar baasee iddoo lamatti tarsaaseeti Yesuus Kiristoos warra dhaala isaa dhaalan nu taasise. Warra mana isaa keessaa iddoo qaban nu taasise. Warra deebi'anii maaddii isaa irraa nyaatan nu taasise Yesuus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaa fi toora seeraa sana namoota irraa kaasee fannoo irratti du'uudhaan gosa lammanuu akka dhagna tokkootti Waaqayyootti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesseedha. Haleluuyaa. Ofii isaatiin diinummaa balleesse. Fannoo irratti rarra'uudhaan diinummaa balleesse. Of kennuudhaan diinummaa balleesse. Kana booddee Yihuudii jechuun hin jiru, Giriikii jechuun hin jiru. Nuun hundumtiyyuu Kiristoositti dhagna tokkodha. Nuun hundumtiyyuu Kiristoositti Waaqayyo abbaa biraa mana qabna. Waaqayyo kakuun keenya guddaan isa kan. Warri fagoo turre warri dhufne sun, warri fagoo turre warri dhiyaanne sun, warri abdiin qabne warri abdii arganne sun karaa Kiristoos Yesuus isa Waaqayyo abbaan nuuf jedhee qopheesse sana isa durduri isa Addaam nu jalaa balleesse sanatti bakka argannee deebine. Haleluuyaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Diinummaan gidduu dhaabate inni dhufee isin warra fagoo turtanitti isaan warra dhiyoo turanitti misraachoo nagaa lallabeedha. Misraachoo. Ameen. Ameen. Misraachoo. Yesuus nagaa keenya. Yesuus nagaa keenya. Inni nagaa sammuu keenyaati. Inni nagaa jireenya keenyaati. Wanni barbaade gadabadu, wanni barbaade haayiratu. Yesuus nagaa keenya. Yoo horiin dhumaniyyuu yoo qabeenyin jiru ta'eyyuu yoo wanti barbaade hirrate yoo dhalli namaa dhukkubsateyyuu Yesuus nagaa keenya, nagaa lubbuu keenya, nagaa jireenya keenya. Haleluuyaa. Isatu fannoo irratti rarra'uudhaan
dhiiga isaa dhangalaasuudhaan nagaa guutuu ta'e nuuf kenne. Haleluuyaa. Asirratti rakkanne maali? Lafti kun nuuf kakuu keenya miti, nu ibsiyoon gubbaa waaqarraatu kakuu keenyadha. Asirratti yoo dhidhiitamne yoo homaa miti, asirratti yoo rakkanne yoo homaa miti. Ilaalaa kana deemnu fannoo Kiristoosidha. Haleluuyaa. Isa nuuf jedhee dhiphate sana laalaa deemnu, isa nuuf jedhee rakkate sana laalaa deemnu, isa nuuf jedhee fannoo isaa baatee gara qaraaniyooti ol ba'e sana laalaa deemnu. Inni yoo asirratti dhiphateera, inni yoo asirratti gadadameera, inni yoo asirratti kabalameera, kabalamuun keenya har'aa homaa miti. Kabalamuu isaatiin tokko taane, kabalamuu isaatiin warri fagoo turre dhiyaanne, kabalamuu isaatiin dhiiga isaa lola'uu isaatiin nuti Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaatti tokko taane. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nu ilammanuu hafuura tokkoon karaa isaa akkatti abbaa bira geenyu qabnaadha. Hafuura tokkoon eenyudhanni? Yesuus Kiristoos. Isa orma warra Yihudii, warra Yihudiin taane walitti araarse, warra dhiyoo warra fagoo wajjin walitti fidee walitti araarse, warra isa beekan warra isa hin beekne fidee walitti araarse, warra kakuu qaban warra kakuu hin qabne fidee walitti araarse. Haleluuyaa. Tokko nu godhe Yesuus. Ameen. Tokko nu godhe Yesuus. Jireenya nuuf kenne, maqaan isaa haa eebbifamu. Dhiiga isaa lola'een keenyan diinummaa diigee Yihudootaaf warra Yihudootan ta'e walitti araarse nagaa buuse. Dhiiga isaa isa lola'een namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuuf abboommotaa fi toora seeraa sana namoota irraa kaase. Haleluuyaa. Namummaa haaraa Yesuus uume nu barsiise kun maalinni jedhaga. Namummaa haaraa uume mitire Yesuus. Seerri badeera. Seerri namni dur seera isaa eegee Yihudoota ta'e yookaan Yihudootan ta'an inni hafeera. Yesuus Kiristoos maal godhe? Namummaa haaraa, jaalala haaraa, karaa haaraa nu barsiise mitire. Namummaa haaraa Yesuus Kiristoos nu barsiise kun immoo maalinni? Namummaa haaraa Yesuus Kiristoos nu barsiise qulqullummaatti tokkummaa keenya isaa wajjin qabnu eeggannee jiraachuudha. Haleluuyaa. Yesuusitti tokko taane irra mitire. Fannoo qaraaniyoo irratti sanni nuuf raawwateen isa wajjiniin tokko taaneer. Karaa isaa immoo abbaa keenya wajjin, Waaqayyo Abbaa wajjin tokko taaneer. Mana isa keessaa gadi ari'amne, jannata qulqulluu jireenya bara baraa isa keessaa ari'amne sana keessatti karaa Yesuus Kiristoos tokko taane fuula keenya garasitti qajeelfannee gara isaatti deemaa jirra, tokko taaneer. Kanaaf immoo maal gochuutu nurra jira? Namummaa Yesuus Kiristoos nuun barsiise kan ofii isaatti jiraate darbee nuun barsiise immoo maalinni? Tokko qulqullummaatti jiraachuudha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 6:15 hin dubbifanna. Qorontoos isa duraa boqonnaa 6:15 akkas jedha. Dhagni keessan bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'an hin beektaniiree? Egaa bu'aa isa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalamootaa godhuuree? Matumaa kun hin ta'u. Yookiis namni gaalamootaa wajjin walitti maxxanee ishee wajjin dhagna tokko akka ta'u hin beektaniiree? Akkuma caafamee jiru isaan lachanuu foon tokko hin ta'u jedha. Inni Gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isa wajjin tokko hin ta'aadha. Haleluuyaa. Qulqullummaan asirratti nu barbaachisa gaa. Gammannee ishoo, ililchinee ishoo, gaariidha ishoo, Kiristoos Yesuus nuuf du'eera ishoo, karaa nutti argisiiseera ishoo, karaa Gooftaa, karaa abbaa kootti kan singeessu ana karaan irra deemeera jedheera ishoo. Akkas achi ga'uudhaaf garuu maaltu nu barbaachisa? Qulqullummaatu nu barbaachisa. Waan hundumatti qulqullummaan nu barbaachisa. Jireenya foon keenyaa eeggannee qulqullummaatu nu barbaachisa. Dhagni keenya Kiristoositti, jireenyi keenya Kiristoositti eega ta'ee nani dhaqee dhagna koo kana dhagna gaalamootaatti wajjin tokko godhuureedha Phaawulos iddoo kanatti. Dhagna gaalamoota, dhagni keessan bu'aa dhagna Kiristoos akka ta'e hin beektaniire? Egaa bu'aa dhagna Kiristoos fuudhee bu'aa dhagna gaalamootaa godhu. Gaalamootaa jennee yeroo haasofnu ejja yookaan immoo waan hin taane raawwachuu qofa miti. Jireenyi dhala namaa kan ittiin galammatu yookaan immoo kan itti karaa Waaqayyoo irraa goru karaa hedduudhaan, karaa tokko, karaa lama, karaa baay'eedha, karaa lakkoofsa hin qabne. Karaa itti akkaataa itti Waaqayyo Abbaan nu barsiise, Kiristoos Yesuus nu barsiise ittiin jiraannu yoo ta'e karaa isaa irraa kaanneerra jechuudha. Foon isaa irraa adda baaneerra jechuudha. Dhagna keenya kana eeggannu yoo ta'e, isa kana wajjinis dhannee ishoo Gooftaa koo, ishoo giiftii koo jenna yoo ta'e, dhannee wanta nu barbaachise
barbaachifne wanta jireenya keenya wajjin wal fakkaanne yerootti goona yoo ta'e bu'aa dhandha Kiristoos isa nuuf kenne isa nu qulleesse kana guyyaa guyyaatti fuune akka xureessinu beeka. Guyyaa guyyaatti fuune yeroo miilli keessan gara waan ta'etti ka'u yeroo lapheen keessan gara waan ta'etti ka'u hafuurri Waaqayyoo dhiisi kun siif hin barbaachisu dhiisi kun keessa kee xureessa siin jedha yoo ta'e miila keen kaasina chuma dhaabadhu Kiristoositti tokko taatee jiraachuu siif wayya dhattee dhandha kee xureessuuti manna dhattee jireenya kee xureessuuti manna maaliif jennaan dhattee dhandha kee yoo xureessite ati dhandha Kiristoos ta'uu dhiiftee dhandha ishee gaalamootaa taata ati immoo ishee isa dhandha isa gaalamootaa taata maaliif both sideidha waan ta'eef dhiiraafis dubartiidhaafis hin ta'a waan ta'eef. Yaisa dhiiraafu ta'e lapheen keessa fuudhee garantaanetti miilli keessa fuudhee garantaanetti naakaatu Kiristoos isa siif du'e dhiiste bu'aa foon keetii yaada foon keetii akka gochaa jirtu of beek isatti gargar baatee gubatta Kiristoos wajjin tokko ta'uun hin jiru yeroo dhattee dhandha kee fuutee waan biraatti maxxansitu maaliif isa sana wajjin tokko taatet isa Kiristoos wajjin hin barbaanne sana wajjin tokko taatet waan ta'eef yaa ishee dubarteetis akkasuma dhandha kee fuutee waan hin taanetti maxxansinaan isa Waaqayyo siif hin kenninetti dhattee maxxansinaan ati dhandha Kiristoos irraa gargar baatet isa of jaallatee of dhiisee si jaallatee siif of kenne irraa gargar baatee wanta biraatti maxxanteetta jechuudha har'a of ilaal har'a of marammar keessa kee sammuu kee keessa wanti si waqqatu tokko yookaan immoo maaliif kana goote kan siin jedhu jira laata Waaqayyo naaf isinirraa qulqullummaa barbaada of yaadadhaati amma of yaadadhaati fuula Waaqayyootti kufaa qalbii diddirradha maaliif jennaan Kiristoos nurraa qulqullummaa barbaada inni qulqullummaatti otoo omaa of dabarsee omaatti of hin kennin anaaf siniif jedhee du'atti of dabarsee of kenna otoo gammaduu jiraachuu danda'u cubbuu dhiisee anaaf siniif jedhee du'atti dabarsee of kenna kanaaf nurraas qulqullummaa barbaada karaa isaatu akkas galanni Waaqayyoof haa ta'u karaa sana deemuu akka dandeenyu gooftaan nu gargaaru ameen Waaqayyo hafuura keenya haa eegu hafuura nu waqqasu nu keessaa kaa'u Waaqayyo maaloo mucaa koo achin deemin kun cubbuudha keessa keenya keessatti maaloo mucaa koo achin deemin kun cubbuudha si xureessa Tsiyoon keessaa si baasa jireenya si dhabsiisa kan jedhu Waaqayyo hafuura akkasii nuuf haa kennu ameen hafuura namatti himu hafuura lakkii namaan jedhu Waaqayyo nuuf haa kennu maaliif ree karichatu karaa akkasiiti karichatu karaa of eeggannaati karichatu karaa qulqullummaati kana kan gooftaa Yesuus nu barsiisa warri dhanna koo taatan isin qulqullummaatti jiraadhaa mitire galanni Waaqayyoof haa ta'u amma dubbifannee jaakaaneefan sin gaafadha inni lammaffaan jaalala karaa inni nu agarsiisetti guddachuudha jaalala Kiristoos isa inni nu argisiisetti guddachuudha tokkummaa dhaqnaa beekuudha tokkummaan dhaqnaa kun maal ni laata Efesoon boqonnaa 2 boqonnaa 4 indubbifanna Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2 hanga 6 akka jedhan dubbisa maqaa Yesuusiin gad of deebisuu fi garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadha jaalalaanis waliif danda'a hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhama'a akkuma abdiin waamicha inni isin itti waamamtan tokkicha ta'ee dhagni tokko hafuurris tokko gooftaan tokko amantiin tokko cuuphaan tokko Waaqayyoo fi abbaan waan hundumaa tokkicha inni waan hundumaa irra jira waan hundumaan in hojjeta iddoo hundumaas jiraadha haleluuyaa galanni Waaqayyoof haa ta'u inda dhabdanii jirtu paasterii rambar galanni Waaqayyoof haa ta'u waan dadhabda waan natti fakkaateef bu'aa dhaqnaa beekuudha inni kan biraa tokkummaa dhaqnaa beekuudha Kiristoos wajjin akkamitti akka tokko taane karaa gooftaa Yesuus Kiristoos akkamitti akka waamamne gad of deebisuuf garraamummaa hundumaan obsaanis walii wajjin jiraadha jaalalaanis waliif danda'a waan waliin dandeenyutu jira
gad of deebisuudhaan tokkummaadhaan jaalalaan immoo maal waliif godha waliif danda'a galanni waaqayyoof haa ta'u akkasitti tokkummaadhaan eeggannee deemna yoo waan tokko walirra waliif dabar yoo waan tokko jaalalaan otoo garaa keenya keessatti hamaan tokko wanti nama quuqxu tokko hin argamin jaalalaan waliif danda'a galanni waaqayyoof haa ta'u hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhamaadha hidhaa nagaatiin jaalala waliif danda'a hidhaa nagaatiin immoo tokkummaa hafuura qulqulluu isaan manaaf sin gidduu jiru kan tokkummaa hafuura qulqulluu sana eeggachuudhaaf dhamaa jedha wanna nama harkatti balleessutu jira jechuudha wanta tokkummaa namaa tokkummaa hafuuraa diiguudhaaf rakkatutu jira jechuudha kanaaf immoo dhamaa jedha jaalala waliif danda'a waliif obsaa jedha galanni waaqayyoof haa ta'u tokkummaa hafuura keessanii eeggadhaa jedha namni tokko tokkotti akka hin qabamne namni tokko tokkotti akka hin gufan waliif ibsaa waan gootan hundumaa walitti argisiisaa jaalala walii wajjin jiraadhaa akkam namatti tola Yesuus yeroo hundumaa jaalala Yesuus yeroo hundumaa nagaadha inni nagaa keenya haleluuyaa yeroo hundumaa jaalala yeroo hundumaa utuma sin kaballamtu asin nagaa jedhi namaan jedha foon immoo namaa obsa akkasitti foon nama tuttuqa miti namaan jedha nama tuqa isa gadi bitaa jechaa jira galanni waaqayyoof haa ta'u isa sin tuttuqu sana bitaate tokkummaadhaan jaalalaan hafuura keessan eeggadhaati walii wajjin jiraadhaa galanni Yesuusiif haa ta'u akkuma abdiin waamicha isin itti waamamtan tokkicha ta'e dhagni tokko hafuurri tokko gooftaan tokko amantiin tokko galanni Yesuusiif haa ta'u kan itti waamamne tokkicha kan nuti itti adeemnu tokkicha kan itti waamamne gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan nuti itti adeemnu jireenya bara baraatti kanaafu achi naasiqii as naasiqii wal gagaffa'uun hin jiru jechuudha karaan nuti deemnu wanti nuun ilaallee deemnu tokko waan ta'eef amantiin tokko jireenyi tokko kan itti waamamtan tokko gooftaan keessan tokko isarra ija keessan kaawwadhaati beenaa jedha haleluuyaa karichi kanumadha karicha achi nama geessu kanuma isa immoo waliin eeggadha walii keessaniif jaalalaan eeggachaati wal faana beenaan kan irratti wal loltan hin qabdan hundumtiyyuu tokkuma jaalalli tokko waaqayyo tokko jireenyi tokko dhanni tokko galanni Yesuusiif haa ta'u kennaan garaagara fakkeenyaaf dhanna tokko naannu ijji maaliif nu fayyada ijji maaliif nu fayyada ilaaluudhaaf waa adda baafachuudhaaf nu fayyada harkoo maaliif nu fayyada qaqqabachuu waa tokko adda baasuudhaaf nu fayyada gurri maaliif nu fayyada dhaga'uudhaaf nu fayyada galanni Yesuusiif haa ta'u kana keessaa tokko yoo hirrate namni sun qaama hirruu jedhama malee qaama guutuun jedhama kanaaf jireenya keenya keessaa yeroo waliin jiran dhagna bu'aa dhandha tokko ta'uu keessan kan isin itti adeemtan tokko ta'uu waaqayyo tokko ta'uu cuuphaan tokko ta'uu jireenyichi tokko ta'uu keessa beekaati isatti ol guddadhaa isaa wajjin deemaa kennaan keenya garuu adda adda kennaan namootaaf kenname adda adda miti warri kaan hin faarfatos dhaabbatanii waaqayyo isaanaa eebbisu eessaa akka nufe nuun jechaa oolan sagalee waaqayyo garuu nama ajaa'ibu eessaa akka nufe eessas akka hin jirodhan sagalee waaqayyo maal jedha warri fagoo turtan karaa Yesuus Kiristoos dhiyaattanedha eessa akka nuun jirru nutti hime eessa akka nuun turre nutti hime har'a garuu eessa jirra karaa Kiristoos mana isaa keessa jirra galanni Yesuusiif haa ta'u akkasitti namatti dubbata ka waaqayyo hafuurri tokko kennaan garaagara naadhu karaa faarfattootaa nutti dubbachaa tur isin fagoo turtanii karaa isaa ammoo dhiyaattaniitu nuun jechaa tur ammoo karaa sagalee isaa maal jechaa tur warri fagoo turan karaa Yesuus Kiristoos tokko ta'anii dhiyaatanii nuun jechaa kana hafuurri tokko kennaan garaagara jechuun isaan faarfatanii as dhaabbatanii sagalee waaqayyoo nutti himu ani immoo akkasittan isinitti himu warri kaan immoo kennaa adda addaatu jira inni kaan raajii dubbata inni kaan afaan haaraa dubbata inni kaan immoo hin hiika sagalee waaqayyootu nuun jedha akkas hundumti isaa garuu wal kabajee wal ilaalee waliif jaalala waliif danda'ee jaalalaan kennaasaa waliif kunuunsee hafuuraan waliif kunuunsee karicha tokkicha karaa Yesuus Kiristoos karaa jireenyaatti darbuudha haleluuyaa galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyoo fi abbaan hundumaa tokkicha kanaaf gara isa nu jaallatetti tokko taanee haa guddan galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyoo fi abbaan tokkicha
gara isa nu jaallate gara isa jireenya nu barsiise gara isa akka ni deemetti karaa ni deemerra deema ani waaqayyo isa sin karaa addaamsin jalaa bade karaa isa isin jalaa dogoggorate karaa jireenya ture du'a ta'e sana gara sin gara jireenyaatti dhuftan sin deebisuudhaaf ilma koo tokkicha siniif kenneera ilmi koo tokkichi immoo dhiiga isaa siniif kenneera isin immoo gara isaatti guddadhaa nuun jedha waaqayyo inna naaf siniin tokko godh gara isaatti guddadhaa gara isaatti gara jireenya isa siniif kennametti ilaalaa deemaa nuun jedha waaqayyo maqaan isaa eebbifamu ameen galanni waaqayyoof haa ta'u Amen. gara isaatti guddachuu waaqayyo nu gargaaru gara jireenyichaatti guddachuu waaqayyo nu gargaaru Amen. gara isa aarsaa nuuf ta'e isa nu jaallateetti guddachuu gara isa jireenya isaa dabarsee ofiin nuuf kenne sanatti guddachuu gara isa warra fagoo turre immoo dhiyoo godhee isaa wajjin tokko nu godhetti guddachuu akka dandeenyu waaqayyo nu gargaaru ameen Amen. waan dadhabdan natti fakkaatame waaqayyo naa kadhan galanni waaqayyoof haa ta'u Amen. haa kadhannume dubbii isaatiif isa nu jaallate Kiristoos isa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos tokko nu godhe jireenya keessaa bannee turre jireenya keessaa dhabamnee turre abdiin qabnetti isa nu waame kan abdii isa nuuf ta'e kana Yesuus Kiristoosin haa waaqeffannu itti haa gammannu isa jaalala nu argisiise kana Yesuus Kiristoositti dhuguma isatti haa gammannu isaan du'a keessaa gara jireenyaatti darbine isaan warra badiisa turre garuu har'a warra jireenya qabaatan taane haleluuyaa maqaan isaa haa eebbifamu sigalateeffanna waaqayyo keenya abbaa keenya ati guddaa waan hundumaan oliiti nuutu nun tuffatin ilma kee dabarsitee nuuf kennite si wajjin yaa isa tokko nu goote jireenya nu jalaa bade deebisitee karaa isaa waan nu haaressiteef sigalateeffanna galanni bara baraa teessoo kee irratti siif haa ta'u ulfinni bara baraa teessoo kee irratti siif haa ta'u yaa waaqayyo gooftaa galgala kana waan nutti dubbatteef jireenyi keenya si fakkaachuu akka qabu tokkummaas wajjin qabnutti tarkaanfachuu akka dandeenyutti yaa waaqayyo yaa isa nu barsiiste gara sanatti guddachuu akka dandeenyu gara tokkummaa hafuuraatti guddachuu akka dandeenyu yaa waaqayyo tokkummaa dhanna keenya eegganne yaa waaqayyo gara jireenyichaatti guddachuu akka dandeenyu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos nu gargaar maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos nu gargaar yaa waaqayyo san nu butee nu kaachisuudhaaf karaa jireenyicharraa yaa waaqayyo miila keenya fottoksuudhaaf kaatu hamaan sun yaa waaqayyo jireenya keenyarraa bara baraan kan qabame haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosin kan qabame haa ta'u yaa waaqayyo biyya keenya dabarseen sitti kenna ati abbaa nagaati eeyyee amma nutti dubbatteetta nagaa waan hundumaa kan taate nagaa baattee kana deemtu maqaa Kiristoos Yesuusin biyya keenyaaf nagaa buusi yaa waaqayyo dargaggootaaf nagaa buusi yaa waaqayyo daa'immaniif nagaa buusi warra waan nyaatan dhaban warra yaa waaqayyo gooftaa jireenyitti irratti warra yaa waaqayyo gooftaa halkanii guyyaa bo'an warra argamuu kee eeggatan warra yoom nagaan ta'a jedhanii yaa waaqayyo ija isaanii ol fuudhanii gara kee ilaalan maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin yaa waaqayyo biyya keenyaaf nagaa buusi haadholiidhaaf nagaa buusi yaa waaqayyo biyya Itoophiyaatiif nagaa buusi yaa waaqayyo gooftaa Yesuus si malee kan danda'u hin jiru gurguddoonni taraa itti ol fuudhan yaa waaqayyo ol furaniiru warri qabeenya qaban jedhan yaa waaqayyo taraa itti ol furaniiru nagaan garuu biyya keenyaaf dhufuu hin dandeenye ati waan hundumaa jijjiiruu kan dandeessu waan hin jirre waaqayyo akka jiraatu gochuu kan dandeessu nagaa biyya keenya keessaa dhabame kana yaa waaqayyo ati nagaa isaanii buusi laphee moototaa yaa waaqayyo gooftaati garagashi waaqayyo laphee moototaa akka galaanaa hin godha jedhamee caafamee jira sirratti kan jabaatu sirratti kan aboo qabu hin jiru akka barbaadde akka yaada kee gochuu dandeessa Yesuus kan nagaa biyya keenya dhoowwatee jiru kana yaa waaqayyo gooftaa humna keessa jabaatee hin burkuteessiti nagaa biyya keenya buusi yaa waaqayyo daa'imman nagaa argatan yaa waaqayyo dargaggoonni nagaadhaan baanii nagaadhaan galan humni kee inni guddaan humni kee inni dhugaan yaa waaqayyo gooftaa Yesuus biyya keenya irratti haa mul'atu amantoonni yaa waaqayyo gooftaa Yesuus bakka jiranitti waldaan kiristaanaa bakka jirtutti riba haa kaatu yaa waaqayyo waldaa kiristaanaa rafee yaa waaqayyo garatti ilaalan gara waan ilaalanii wallaalaa jiru yaa waaqayyo gooftaa Yesuus maqaa kee maqaa Kiristoos Yesuusin waldaan kiristaanaa ija
ishee kaastee yaa waaqayyo gara kee haa ilaaltu yaa waaqayyo waldaan kiristaanaa si irraaffatte qubeelaa ishee gattee gara hin taanetti kaattee yaa waaqayyo dhanna ishee fuutee waan hin taaneef goote yaa waaqayyo kanaaf biyyi keenya jeeqamaa jira kanaaf biyyi keenya nagaa dhabe qulqullummaatu dhabame biyya keenya keessaa Yesuus ilma waaqayyo abbaa koo waldaan kiristaanaa dammaquu akka dandeechu maqaa kee maqaa Kiristoos Yesuusin nu gargaari gara kee ilaallaa nu gargaari yaa waaqayyo siif jiraannaa nu gargaari dhaadhaan keenya yaa waaqayyo gooftaa bu'aadhaan dhagaa lamootaa hin ta'in yeroo hundumaa akka kakuu keetti sitti qabamnee jiraachuu akka dandeenyu ati nu gargaari waan hundumaa waan gootuuf si haa galatu waan nutti dubbatteef ulfaadhu maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee ameen. Amen.